Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa Taanzaaniyaatti jalqabamuuf jedhu tarkaanfii murteessaa ta'uu ifoomse. Marii araaraa Taanzaaniyaatti borganama eegalamu irratti hirmaachuuf bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa 4 fi taajjabdoonni galgala kana Taanzaaniyaa qaqqabaniiru. Bakka buutonni ABO WBO 4 biyyoota dhiyaa Ameerikaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa irraa dursanii ganamarraa Taanzaaniyaa qaqqabuutu himame. Miseensoti garee mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun marichaaf ergaman Dr. Geediyoon Ximootiyoos, Ambaasaadder Reedwaan Huseen, Obbo Kaffaaloo Tafarraa, Jeneraal Damissee fi Obbo Boonsaa Uunatuu ta'uutu himame. Gama ABO WBOtiin jilli waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBO marii nagaa mootummaa Itoophiyaa waliin Taanzaaniyaatti gaggeeffamuuf bakka buutonni maricha irratti hirmaatan Profeesar Muhammad Hassan, Obbo Jireenyaa Guddataa, Obbo Xaa Abdii, Dr. Bantii Ujuluu fi Obbo Warquu ta'uutu gabaafame. Taajjabdoonni marichaaf kaadhimaman kan garee lamaanuu keessaa filataman jiraachuu akkasumas ammoo qaamni sadaffaan mootummaa Keeniyaa, mootummaa Noorwee, Igaadii fi Ameerikaa irraa bakka buufamanii ergamaniiru. Koreewwan marii araaraa Taanzaaniyaa qaqqabaniif waajjirri ministeera dhimma alaa Taanzaaniyaa simannaas taasiseera. Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba biyyattii keessatti TPLF waliin waggoota lamaaf ture karaa nagaa erga xumuree booda waraana bilisummaa Oromoo waliinis tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamuu akka qabu namoonni siyaasaa gaafataa turan. Ameerikaa dabalatee hawaasni idil addunyaa rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessaas karaa nagaa akka xumuramuuf gaafataa turan. Kun kanumaan osoo jiruu Obbo Dammaqaa Mokonnin Taanzaaniyaa seenan. Itti aanaa ministeera muummee fi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqaa Mokonnin Taanzaaniyaa seenan. Obbo Dammaqaa Mokonnin waaree kana jilli Ambaasaadder Reedwaan fa'aa achi qaqqabuu booda garasitti kan imalan. Kaayyoon imala isaanii biyyoota Afriikaa 3 Burundii, Yugaandaa fi Taanzaaniyaa daawwachuu ta'us imala isaanii jalqabaatiin Taanzaaniyaatti fuulleeffataniiru Obbo Dammaqaa Mokonnin. Imalichi marii mootummaa fi ABO WBO guyyaa borii Taanzaaniyaatti eegalamu beeksifamuu isaa booda ta'us dhimma marii fi araaraa jalqabsiisuuf imaluu fi dhabuu isaanii ilaalchisee wanti ibsamee hin jiru. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun ammaaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.